Akka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii addaa miiltoo dhugaatii. Qophii addaa har'aa kana keessattis haala Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessaa irratti fuulleffanna. Mootummaan Itoophiyaa jidduu kana haqa ce'umsaa jechuudhaan wayita waltajjiilee fi miidiyaalee adda addaa irratti deddeebi'ee lallabuun dhagahamaa jira. Haqa ce'umsaa kana mirkaneessuufis sochii eegaluun karaa adda addaatiin himaa kan jiru yoo ta'u, ABO dabalatee dhaabbileen mormitootaa biyyattii keessa jiran ammoo adeemsa sirnichi haqa ce'umsaa jechuun itti jiru mormuu irratti argamu. Dhimma kanarratti mari'achuu fi ijjannaan dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo maal akka ta'e akka nuuf himuuf gaafatamaa sabquunnamtii ABO Jaallammii Gammachuun affeereen jira. Jaallammii waamicha miiltoo dhugaa simattee baga nagaan dhufte. Ayyeesinillee naafeeruu keessaniif horaa bulaa deemanaa galatoomaan jedha. Jaallammii ati sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti haala jiru hundumaayyuu quba qabda. Hoogganoonnii fi miseensonni akkasuma qondaalonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessa jiru. Haala maal keessa jiru yeroo ammaa kana? Ulfaadhu. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo gariin amma bifa haaraadhaanii hidhaan kan geggeeffamaa jiru bakkoota adda addaatti adamfamaa kan jiruu fi caasaaleen dhaabaa miseensonni iddoo addootti yeroo isaan hidhamaa jiran odeessaaleen adda addaa nu gahaa jiru. Warri harmaan dura hoogganoonni keenya qondaalonni olaanaa siyaasaa kan dhaaba keenyaa kanneen mana hidhaa adda addaatti hidhamanii jiranii keessattuu immoo naannoo godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti hidhamanii kan jiran dhibeen isaanii daran itti hammaatee yeroo isaan itti du'aaf jireenya gidduutti danqamanii jiranidha kan jiru. Maqaa dhahuun barbaachisaadha jaallan kana uummannis akkuma quba qabaatuuf uummannis keenya jechuu kooti. Kennasaa ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo gara qabsoo hidhannoo irraatii gara qabsoo karaa nagaatti dhufee yeroo jalqabutti gara biyyaa seenee hidhaaf dararaan adda addaa mana hidhaa irratti isaan irra gahaa tureen yeroo ammaa kana naaffatanii gargaarsa namaadhaanii yeroo isaan kiraanchiidhaan baatamaniiti kan isaanii torbanitti guyyaa 3 hospitaalatti deddeebi'anii yeroo isaan yaala godhataa jiran jira. Yaala kana mootummaan jedhamu kun sharfee tokko baasee yaalchisaa hin jiru. Deebi'ee immoo konkolaataa geejjibni hin jiru Burraayyuudhaa fi magaalaa Finfinnee gidduu baay'ee rakkisaadha geejjibni karaa sanarra jiru. Yeroo itti ofii isaanii of danda'anii dhufaniiti geejjibaa fi baasii jiru kamuu of danda'aniiti dhufanii isa iyyuu immoo kadhaadhaan gaafa barbaadan poolisoonni hin fidu gaafa barbaadan hin fidanii akka kanaadhaan kan jiranii akkuma kanaa immoo dhibee hamtuu baay'ee itti cimee kan jiru jaalle Gadaa Gabbisaallee dhibee wal fakkaataa armaan dura qondaalli siyaasaa dhaaba keenya jaalbatteen qabamanii turan kan hepatitis B jedhamuun baay'ee danqamanii kan jiran hundumti isaanii jechuu bifa nama dandeessisuun hoogganoonni kunneen dhukkuba hamtuudhaaf saaxilamanii jiru. Dhukkuboonni kun maddi isaanii lama. Tokko dhukkuba armaan dura of dhukkubsataa turani. Inni lammaffaa immoo achuma keessatti hiraarsaa fi manni hidhaa adda addaa keessa yeroo naanneffamaa turanitti dhukkuba isaanirra ga'ee baay'ee haala nama sukkanneessuun yeroo isaan rakkataa jiranidha. Kan uummanni keenyallee kana quba qabaatee isaaniif akka sagalee ta'uun hin jedha. Keessattuu baay'ee miira nama tuqa jaallan tokko tokko gaafa qaamaan arginee mana yaalaatti yeroo arginu miirri isaanii jabaataa ta'ullee qaamni isaanii garuu baay'ee laafee akka jirudha kan jiru jechuu kooti. Kanuma waliin wal qabsiisee hoogganoonni kunniin waggaa 3 oliif mana hidhaa keessa kan jirani. Namni waggaa 3 miti waggaa 1 hidhameeyyuu gaafa dhukkubsate galii mataa isaa qabaatee waan ittiin yaalamu hin qabu. Akka isaan immoo baasii mataa ofiitiin yaalamaa jiran irraa naa ibsaa jirta. Uummata keenyaaf illee akka ifa ta'uufan irra deebi'ee gaafadha. Namni waggaa 3 mana hidhaa keessatti dabarsee
durumaa qabeenyaan qabuuti qabsoodhaaf lubbuu isaatu kenne maaliidhaan ofii isaa of danda'ee yaadamaa jira? Gaaffii bareedaadha kun. Gaaffii namnuu gaafachuu qabuu fi namnuu immoo maarra jiru jedhee akka inni hubatuuf kakaasuuf akeekudha jedhee yaada. Hoogganoonni kun hooggana dhaabaati malee hooggana mootummaa yookaan kan dinagdee addaa qaban miti. Kan isaan hirkatanii jiran uummata isaanii irratti. Dhaabni keenya Adda Bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoo yeroo geggeessu irratti miseensa isaa irratti hirkateetti kan inni jiru. Dhaabni illee ta'u caasaan dhaabaa jaallan kana gargaaru waan miseensi walitti buufatuuf haala ittiin dhaabicha dhaqqabuun dhaabichi immoo isaaniin dhaqqabee waan danda'u kamiiniyyuu isaan bira dhaabbata. Dhugumadha waggoota darban kana keessa mana hidhaa keessa ji'a 3 turuunuu baay'ee ulfaataadha. Kan gaaga'ama dinagdee hawaasummaa qorqalbiidha kan inni dhaqqabsiisu. Haa ta'uti garuu har'as taanaan qorqalbiin jaallan keenya daran jabaadha. Waan Oromoon itti jiru hagam tokko Oromoon akka isaan itti jiran Oromoon hagam beekaa isa Oromoo fanniisa garuu isaan haala Oromoon itti jiru kanatu isaan yaaddessa. Tibba darbellee ni yaadattu miidiyaa hawaasaarra deddeemaa ture. Jaallan yookaan maatiin yeroo isaan gargaarsaaf waan shaayiidhaaf bunaaf isaaniif ergamullee dabarsanii yeroo isaan itti uummata keenya roobaa hongee waggaa 5 miidhameef yeroo isaan dabarsanii arjoomaa turanitti ture. Garuu har'as taanaan baay'ee kan nama yaaddessu haalli isaan ittiin jiran dhaabni isaanii jiraaf uummanni isaanii immoo dhaaba isaanii jiraa fi jiru malee baay'ee nama yaachisa baay'ee hamaadha. Garuu waanuma uummanni dhaabichi danda'een kamiinuu bira dhaabbateeti kanaanidha kan isaan ittiin jirani. Baay'ee immoo uummanni irrallee boorillee gaafachuudhaa fi isaaniif dhaqqabuuf immoo yeroollee waan gaafatus yeroollee waan kennumini waan kun akkuma uummanni Oromoo jirutti akka dhaabni isaaniin jiruttidha kan isaan jiran. Hayyee ammallee garuma kanatti si deebisaa hoogganoonni ABO hedduun isaanii godina irratti illee hidhamanii jiranii kanneen godina irra jiran immoo baha Oromiyaa kibba baha Oromiyaa fi bakkoota garaagaraatti hidhamanii jiran waa'ee isaanii immoo waan quba qabduu fi waan irraa nu himtu qabda. Eeyyen kibba baha Oromiyaatti hoogganoonni kibba baha Oromiyaa miseensota gumii sabaa kanneen akka Jaal Hundee Daraaraa kanneen akka Jaal Daraaraa Lammii fi kanneen biroo yeroo adda addaatti hidhamaadha turanii haalli itti qabinsa isaanii odeeffannoo qabnuun jaallan kunii haala qabinsa hamaa ta'e keessatti mana hidhaa idileetu hin taane mana hidhaa al idilee keessatti kan isaan hidhamanii jiranii. Sana'uu sana keessattiyyuu doorsisnii fi achi keessatti karaa qaama hidhee isaaniin jiru doorsisaaf hiraarsi akka isaan irra gahaa jiru maatii irraati. Dhibbuma kana waan odeessifannedha. Jaallan kunneen amma qofa dhiyeenya kan isaan qabamanii amma qofa garuu tun taane irra deddeebiin jaallan hidhamaa turanidha. Jaallan kun qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti godhu jala hiriiruun seeraa fi heera Adda Bilisummaa Oromoo kabajanii akkasumas seeraaf biyyattii fi heera biyyattiif immoo bitamaniiti san jalatti akka seerri heeyyamuuf akka seerri biyyattii immoo geggeessutti kan hojjetan ta'aniitoo jiraniiti. Bakkaa bakkatti magaala Finfinnee keessatti kunoo as dhihoo hoogganoonni adda addaa qabaman qondaalonni fi miseensonni keenya yeroo isaan itti rakkoo hamaaf saaxilamanii jiranii fi amma immoo isaan kunneen hoogganoonni keenya kun hidhaatti keessatti yeroo isaan argamanidha kan jiranii. Dhimma isaanii duukaa wal qabatee mana hidhaa al-idilee keessatti hidhamanii jiraachuu mana murtiillee gariin dhiyaatanii gariin immoo hin dhiyaatiin kan jiraniif illee manni murtiis immoo gadhiisennaan kanneen mirga namoomaa isaanii sarbamanii mana iraarsaa keessatti argamanidha jechuudha. Hoogganoonni kibba bahaa fi
toora sanarraati hidhamanii jechuudha. Inni biraan caasaalee dhaabaa miseensota dhaabaa kan ta'an naannoo Burraayyuu fi naannoo Sulultaatti ammas bifa haaraan yeroo isaan hidhamaa jiran kan dhagaa jirru. Inni kun egaa miseensa adda bilisummaa Oromoo taanaan namuu seera biyyittiidhaan irratti barreeffamee jiru tun taane seera hin barreeffamiinidha kan isaan itti murtaa'ee yookaan immoo seera hin barreeffamiin kan isaan adabamanii jiranii yookaan immoo adabamaas jiran jechuu nama dandeessisa. Seerri kun eenyuun barreeffame maaliif barreeffame kan jedhuuf Oromoo cabsanii adda bilisummaa Oromoo immoo sakaaluuf kan barreeffame garuu waraqaarra kan hin jirre hojiin immoo lafarratti kana kan raawwataa jirudha jechuudha. Hayyee mee mata duree keenya har'aaf qabannetti si ceesisa. Akkuma jalqaba irratti si tuqe mata dureen keenyarraa waa'ee haqa ce'umsaa jedhu sana. Dursa haqa ce'umsaa jechuun maal jechuudha? Haqa ce'umsaa jechuun maal jechuudha? Eenyuun dhaabbate? Eenyuuf dhaabbate? Qaama kamiin dhaabbate? Hayyee haqa ce'umsaa jechuun jalqaba haqa ce'umsaaf maaltu geessisa jedhu irraatiitu kaanee gaariidha. Biyyi tokko yookaan impaayirri tokko yookaan immoo qaamni biyya jedhamee waamamu tokko yeroo inni itti waraana kufiitii siyaasaatu waraanaaf karra bana. Siyaasaan gaafa inni hojjechuu dadhabu karri banamu karra waraanaa, karra okkoraa, karra gaaga'ama mirga namoomaaf diimokiraasiidha. Gaafa karri kun banamee jedhu san keessatti gaaga'ama mirga namoomaa, diimokiraasii, kan qabeenyaa, kan hawaasummaa adda addaa gaafa inni gaaga'amni dhufu gaaga'ama sana keessaa baay'ee boqonnaa deebi'anii boqonnaa haara galfii biyyaa fi uummattootaadha. Haqa ce'umsaan silaa kan ta'uudhaa qabu. Fi haqa ce'umsaamti matumti isaa immoo kan gaaga'ama sana keessatti mirga namoomaaf diimokiraasii qabeenyaaf maalummaa isaa sarbame gaaga'ame kun yeroo inni kan gaaga'e itti gaafatamummaa fudhatee itti gaafatamummaa seera biyyittiidhaan ta'uu danda'a, seera idil-addunyaan ta'uu danda'a, seera godina gaanfaadhaan ta'uu danda'a, seera immoo ardiidhaan itti gaafatamummaa fudhatee isaa booda boqonnaa haara galfii sana keessatti qaamni miidhame yeroo inni itti beenyaa argatee yeroo inni itti deebi'ee akka inni gad dhaabbatuuf raawwatamudha jechuudha. Kana jechuun yeroo boqonnaan waraanaa cufamee boqonnaan nagaadhaaf karri yeroo dhufudha. Garuu haala hamma deemaa jirutti biyya kana keessatti boqonnaan biyyi kun keessa jirtu ammallee boqonnaa okkoraa fi boqonnaa waraanaa golee adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf dibbee waraanaa bifa haaraadhaan fi addi waraanaa haaraan yeroo inni itti gaggeeffamaa jirutu jira jechuudha. Kanaaf haqi ce'umsaa kan inni barbaachisu yoo ibsa isaarraa kana jechuu danda'eera ta'e eenyuun dhaabbata akkam eenyuuf dhaabbata isa jedhuuf garuu haqi ce'umsaa qaamoleen kana keessatti yeroo gaaga'amaa keessa sarbamanii of dhabanii maatiif qabeenyi fi mirga namoomaaf diimokiraasii dhaban yeroo isaan isaaniif dhaabate isaaniinis dhaabata. Kana jechuun deebi'ee immoo qaamoleen gaaga'ama sana dhaqqabsiisaniinis ni dhaabbata. Kana jechuun ofitti itti gaafatamummaa waan godhaniif ofitti akka fudhataniif jechuudha qaamni gaaga'ama geggeesse kun. Kana keessatti qaamoleen qooda fudhatan adda addaan ni jiraatu. Isaanis qaamolee idil addunyaa kanneen akka gamtaa mootummoota wal ta'anii kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan, kanneen marabbaa irratti hojjetanii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Biyyootni adda addaa illee keessaa qooda fudhachuu danda'u akka barbaachisummaa isaatti. Isa kana akka ardiinis fudhachuu danda'a. Sadarkaa adda addaadhaan fudhachuu danda'a. Qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu kamuu keessatti dhaabbatanii isaaniifis dhaabbata isaaniinis dhaabbata jechuudha. Garuu inni ammaa kun akkamitti ta'e? Fakkeenyaaf barootaaf addi bilisummaa Oromoo kan waamicha godhaa ture ni qaba. Haqni ce'umsaa fi
akka dhaabbatuuf wantoota gaaga'ama ergi impaayerri kun hundeeffamte kaatee gaaga'ama lammiilee Oromiyaarraa fi uummata Oromoorra dhaqqabaa ture haqa ce'umsaan akka isaan deebi'anii hadhaa dhi'amanii yookaan immoo haqni ce'umsaa tokko dhaabbatee akka inni furmaata argatu kan waamaa ture. Kana jechuun garuu inni kun isicha adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoo adda addaa waamicha godhaa turan sanatu hin taane fakkeessiif akkeessiidhaaf kan ta'edha inni ammaa kun. Kanaaf haqi ce'umsa amma jedhamu kun eenyuufidha isa jedhuuf gabaabumatti warra abbaa irree teessuma isaanii ittiin bal'ifatanii naannoo teessoo isaanii ittiin qulqulleeffatanii ofiin aangoo isaanii turfachuuf godhanidha. Ministeerri haqaa jedhamu kunis yoo ta'e har'a hoogganoota keenya dabalatee golee impaayereetii adda addaa keessatti gaaga'ama mirga namoomaa dhufaa tureef deebi'ee immoo sirna kana utubuudhaaf namoota hidhee akka seera biyyattiif seera idil-addunyaa mirga namoomaaf taa'e fi biyyattiin mallatteessitee keessatti qooda fudhattee jirtu sarbee hoogganoota keenya dabalatee hidheeti kan jiru. Kana jechuun haqa biyya kana keessatti dhiyeessuuf haqi galmasaa akka ga'u gahee kan qabu silaa ministeera haqaati. Ministeerri haqaa matumti isaayyuu immoo yeroo inni itti walabatu hin ta'in dhaaba siyaasaa tokkoof oogee dhaabbilee siyaasaa biraa irratti immoo dhiibbaa uumee hoogganoota isaanii ittiin hidhee dararee bakka mana hidhaa adda addaa keessaatii namoota isaan himata irratti bananii haqa ittiin galma geessisan jedhanillee baafamanii mana hidhaa keessaa ajjeefamaa jiranitti bakka isaan itti nama hidhanii bakka itti jalaa hidhame hidhamaan isaan hidhamaa biyya akka seera biyyattiin qabdutti hidhamaan kan haqa milkeessuuf itti gaafatamummaa hidhamaan tokko mana hidhaa gaafa turu kan qabu ministeera haqaati. Garuu ministeerri haqaa hidhaa imaanaan poolisotatti kennate yookaan qaamolee haqaa jedhaman waraabbii keessatti jechuudha. Qaamni haqaa jira jedhee afaan guutee dubbachuuf waan hin dandeenye. Yeroo inni itti kennatee deebi'ee itti kennamee eessa akka isaan bu'an dhabee galmee itti cufutu jira. Yeroo isaan immoo nummoo akka jaarmiyaa siyaasaattii fi qaamoleen hawaasaa adda addaa immoo yeroo namoonni mana hidhaadhaa baafamanii ajjeefaman seenaa bara fagootu hin taane ji'ootaaf waggoota askaluu kan argaa jirruuf kan argaa turre. Kana gochuu qaamni hin dandeenye. Har'a garuu ammas dantaa dhaaba tokkoof fi fedhii dhaaba tokko galmaan ga'uudhaaf jecha kana deddeebisee yeroo inni dubbatutu argama. Isa kanadha jechuudha. Ta'uu kan qabu garuu qaamni miidhameef qaamni miidhe bakka qaamni walabaa jirutti yeroo inni itti ce'umsa haqaa fiduu waliin utubuudha jechuudha. Ce'umsa haqaa qofaasaa biyya tokkoof furmaata waaraa fiduu hin qabaatu. Ce'umsi haqaa kan inni barbaachisu ce'umsa jaarmiyaalee yookaan institutional transitionii barbaachisa. Ce'umsa siyaasaadha barbaachisa. Political transitionii barbaachisa. Ce'umsa geggeessaa yookaan hoogganaa barbaachisa. Leadership transitionii barbaachisa. Ce'umsa dinagdee barbaachisa. Ce'umsa hawaasummaa barbaachisa. Impaayeritti keessatti social fabricate yookaan immoo hariiroon hawaasni waliin qabu. Uummata tokko keessattuu yookaan hariiroo hawaasni impaayeritti waliin qabu guutuu bifa nama jechisiisuun caccabee bittinnaa yeroo jiru keessatti ce'umsi hawaasaa, ce'umsi dinagdee, ce'umsi geggeessummaa, ce'umsi siyaasaa bakka inni hin jirretti ce'umsi haqaa qofaasaa furmaata fidu hin qabu kanadha jechuudha. Garuu ce'umsi haqaa kan inni geggeeffamu boqonnaawwan kana fakkaatu qaba. Ce'umsi haqaa immoo kan isaan utuban isaan kanatu jira jechuudha. Hayyee addi bilisummaa Oromoo haqa ce'umsa baanamuu kanarratti ijjannoon isaa maalidha? Addi bilisummaa Oromoo ejjennoon haqa ce'umsaaf qabu beekamaadha. Armaan duras waamaa waan tureef haqi ce'umsaa impaayeritii keessatti ni barbaachisa. Kan inni jedhee barootaaf qaama walabaa ta'e gaaga'ama mirga namoomaaf diimokiraasii impaayeritiin lammiilee Oromiyaaf uummata Oromoo irratti dhaqqabsiisaa turteef haqi ce'umsaa jechuun
ni barbaachisa jedhee ejjennoo guutuudhaan kan inni waamicha godhaa ture, qaama walabaas jedhee kan inni gaagaamaaf godhaa ture. Kana keessaati gaaffii fi fedhii adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee idil addunyaadhaaf kan ardii Afrikaadhaa fi kanneen biroof kanneen dhimmi kun ilaallatuuf godhaa ture keessaa inni hangafni haqa ce'umsaa kana tokkodha jechuudha. Garuu haqi ce'umsaa amma impaayeratti keessatti abbootiin irree impaayeratti geggeessaa jiran jedhan kun kan addi bilisummaa Oromoo gaafataa akkan turre armaan durallee irraa dubbadheera. Ammoo haqi ce'umsaa waan jedhamu kun sadarkaa waraqaadhaan qopheessuu fi diraafti godhanii dhiyeessuudhaan addatti wanta lafarra hin jirre qilleensa habbuuqqatanii tufanidha. Qilleensa habbuuqqatanii tufuun ni danda'ama. Santu lafarra jira malee waan hin jirredha jenne jechuuf kan godhamaa jirudha jechuudha. Kanaaf wanti haqa ce'umsaa jedhamu impaayeritii keessatti isicha uummataaf barbaachisu rakkoo waaraa rakkoo jiruuf furmaata waaraa kaa'utu hin taane kan abbaa hirreef umurii dheeressuu fi umurii abbaa hirree kan tinnisu isadha innichi isaan jedhamaa jiru. Kanaaf addi bilisummaa Oromoof jaarmiyaaleen biraa dabalatee wixinee waraqaa dhiyaate kanarratti dhiyaadhaa gaafa jedhamu mataasaa ejjennoo dhaaba keenya dabalatee dhaabbileen immoo lammiilee cunqurfamoof dhaabbatan kanneen akka adda kaafaa'ollee dabalatee irraatii qoodan fudhan. Warrumtachi deeman iyyummoo ilaalumaaf warra achi deeman iyyummoo waltajjii sana guutuutti gatii dhabsiisanii dhiitanii yeroo isaan bahani hundi addunyaan kan ishee ragaa bahaa jirtu. San qofa miti. Dhaabbileen idil addunyaa ulaagaan haqa ce'umsaa impaayeritii keessatti guutaa hin jiru jechuudhaan yeroo isaanitti dhaabbadhaa kun furmaata waaraatu hin taane boqonnaa okkora haaraa impaayeritii keessatti banuuf deemaa yeroo isaan jedhanii karaa adda addaa dubbataa fi irraatii immoo ta'uu hin qabu jedhanii yeroo isaan maquma haqa ce'umsaa kana fuuldura dhaabbatanii yeroo isaan falmaa jiran argaa dhagaadha jirra kanatu jira jechuudha. Hayyee uummata Oromoo jaarraadhaa oliif haqa isaa sarbamee falmaatti jiruuf akkasuma immoo uummatoota impaayereetti haqa waakkatamaniif akkaataan itti haqa isaanii argatan hoo maal jetta? Uummata Oromoo dabalatee lammiileen cunqurfamaa impaayeritii keessa jiran impaayerittiin yeroodhaa yerootti maqaa jijjiirrachuun fakkeessii sirnaa jijjiirrachuun garuu impaayerri kun impaayera sabaaf sablammootaati malee biyya sabaaf sablammootaa hin taane. Kanaaf immoo furmaanni falmaadha. Falmaa qabsoodha. Qabsoon yeroo geggeeffamutti furmaanni kan hin dhufu sana keessatti gaafa lammiileen mirga hiree ofii murteeffatanii biyya isaanii irratti abbaa ta'anii abbaa biyyaa ta'anii yeroo isaan itti abbaa qe'ee isaanii abbaa mirga isaaniif abbaa dinagdee fi waan qaban irratti abbaa gaafa ta'an furmaanni sana keessatti jechuudha. Uummanni Oromoo immoo addatti jaarmiyaaleen isaanii jaarmiyaan uummatichi qabu kan guyyuu haalaaf adeemsa siyaasa idil addunyaa kan ardiidhaaf kan godina gaanfichaa ilaalee xiinxalee furmaataaf qajeelfamoota inni baasu labsiiwwan inni dhiyeessu waamicha inni godhu fudhatee ofitti fudhatee kan dhaabasaa furmaata isaa fi bilisummaa isaa dhugaa isaa itti barootaaf aarsaa kaffalaa ture bilisummaa isaa ofirraa mulqame sana deebisee kan inni itti argachuu danda'u qabsoo dhaabni isaa godhu jala hiriiree waamicha dhaabni isaa godhu ofitti fudhateeti manii qabsoo isaa ga'ee qabsoon isaa akka furga'uuf immoo shora isaa akka bahatudha. Kana jechuun dhaabni adda bilisummaa Oromoo rakkoon impaayeritti furmaata jedhee lafarraa kan qabu akka furmaataattis kaa'ee kan uummatichi isa ofitti fudhatee jiru
rakkoo sarbaminsa gaagaama dinagdee hawaasummaa mirga namoomaaf dimokiraasii jiruuf furmaata kan jedhee of harkaa qabu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan dhaabichi labsee jiru. Mootummaan ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa immoo kan dhaabichi gaafa labsu dhaabbileen uummatichaaf dhaabbatan immoo irraa qooda fudhatanii hanga uummatichaaf mirga hiree murteeffannaa dhugaansaaf gaagaama amma jiru irraa salphisuuf fi kana keessaa ba'uuf falmaa godhamutti furmaata jedhee kan lafarraa qabu san. Kanaafuu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo labse kan KFO'n illee ofitti fudhate baroota darban kanaaf caasaaleen mootummaa ce'umsaa yoo hojjetaa fi ofitti fudhatanii socho'aa turan sana akka inni manii isaa ga'ee furmaata waaraa fiduuf sana jabeeffachuudhaan jedha. Sanaan addatti immoo wanta dhaabni isaa uummatichi rakkoo kana keessaa ni baasa jedhee yeroo kamiyyuu haalaaf adeemsa jiru ilaalee xiinxalee lafa kaa'u kamuu ofitti fudhatee sana gara fuulduraatti furgaasee ittiin rakkina kana keessaa akka ba'udha. Kana keessatti gaheen koo keessan fi kan hawaasa maraa maali kan jedhuu fi kan ofitti fudhachuudha. Inni lammaffaa garuu uummata kana dhamaasuu dhiisnu walii gad harkisanii uummata kana dhamaasurra uummata kanaaf furmaata kan ta'u qabatanii gad ba'anii uummatichaaf rakkoo isaa keessaa akka inni ba'u irratti hojjechuutu furmaata qabsootu immoo sanaaf nu ga'a furmaata sanaaf hin jedha. Hayyee gaafiif deebii keenyallee gara xumuraa irra jirra. Xumura irratti yoo waan itti dabaltu qabaattee fi dhaamsa yoo qabaatte asumaan carraasii kenna. Ulfaadhu waan ani jedhu yoo jiraate ilmaan Oromoo mooraa Oromiyaa keessaaf mooraa Oromiyaa ala jiran jechuun mooraa qabsoo hambaa keessa dhaabatanii mooraa qabsoo Oromootti gufuu ta'uuf fi gufuus kan ta'aa jiran yeroon itti uummata kanaaf birmannee impaayera butute fi diigamee jiru itti dhiisnee mana keenya kan keenya waliin taanee ijaarrannu dhiiroo lafaa qabnu kana itti citaasaa kabaasaa suuqqeef dagaleesaa itti fidannee biyya keenya ishee dhugaa Oromiyaa ijaarrannu amma yeroon isaas amma. Kanaan adda dantaa yeroof bolola hin taaneef jecha innichi silaa biyya Oromiyaa ijaaree galii biyya Oromiyaa addunyaa keessatti gabbaasee argisiisu yeroo inni karaa maqee mooraa impaayiritti keessa dhaabbatee mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti danqaa ta'u deddeebi'ee mul'ataa jira. Danqaa kana keessaa haa baanu. Kanaaf miti gootonni qabsoo bilisummaa Oromoof aarsaa kaffalanii kitiman. Yoomuu qabsoon bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti. Kan uummata Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Kan uummata Itoophiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo gochuuf tirtiruuf socho'uun uummaticha gatii kaffalchiisuudha. Gatiin kaffalaa ture sanaa fi beenyaa uummatichaaf kaffallee uummata keenya madaasaa qoorsinee biyya keenya waloon haa ijaarrannuun dhaamsa kooti. Injifannoon uummata bal'aaf ulfaadha. Jaalammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo turtii nu waliin taasifteef hedduu galatoomi jenna. Hayyee isinis naaf affeertanii bifa kanaan haala Oromoo fi impaayirri Itoophiyaa jeeqama keessa jiru maaltu Oromoof furmaata jettanii kan naaf affeertaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan sin jedha. Isinis daawwattoonni keenya qophii kana nu faana bu'uun hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa kan har'aaf qopheeffadhe kanumaan xumuramee jira. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.